Hordoftoota keenya jirra jirtuu ani gurmeessaadha. Sagantaa keenya har'aatiin koompitara irratti Microsoft Excel 2013 fayyadamuun tootaalii, averejii, raankii, maaksimaamii, minimamii fi chaartii akka itti hojjechuu qabnu waliin ilaallaa nu hordofaa. Tootaalii hojjechuudhaaf foormulaa irratti kilik goonaa. Sana booda Autosum kan jedhu jira. Sum kan jedhu irratti kilikii erga goonee booddee haala kanaan select nu godha. Sana booddee yeroo tokko qofa kiiboordii irra enter jenna. Haala kanaan 314 jedhee ida'ama isaa nuu kaa'eera. Amma maawuzii keenya qabnee bakka jala isaa sanarra drag yeroo goonu warra hafan hunda isaanii nuuf hojjeta. Ammas averageetti deebinaa. Foormulaa jalatti Autosum kan jedhu jira. Average irratti kilik gochuun haala kanaan select yeroo inni nuuf godhu bakka qaxxiin barattootaa qofaa jiru amma faatti jira waan ta'eef kan amma gaatti geessisan duuba deebisnee amma faatti deebisuu qabna jechuudha. Yoo kana hin ta'in tootaalitti dabalennaan averajiin keenya 100 ol waan ta'uuf amma faatti goonee haala kanaan enter yeroo jennu nuuf galcha. Akkaataa kanaan tootaalii averejii yeroo nu hojjetu drag goonee irraan gadiis akkasuma warra kaanillee akkasitti hojjeta. Itti aansuudhaan raankiidha. Raankii more faction jedha. Haala kanaan as keessatti raankii argachuu dandeenya. Erga okay goonee booksiin kun nuuf ba'a. Averejii irratti hundaa'a jechuudha. Averejii hundasaa select gochuu qabna. Isa jalqabaa irratti booksisa jalqabaa keessatti jechuudha. Referensii booksisa lammaffaa keessatti sammas deebinee hundasaa qabxii averejii select goona. San booda kiiboordii keenya irraa yeroo tokko qofa F4 kan jedhu jira. Irratti press goona. Sana booddee okay jenna. Yeroo okay jennu haala kanaan raankii keenya nu hojjetera. Ammas akkuma warra kaanii drag yeroo goonu haala kanaan raankiis nu hojjechuu danda'a jechuudha. Itti aansuun maaksimaamii fi minimamiidha. Maaksimaamiis Autosum jala deemneetu maaks kan jedhu jira. Achirraa qabxii barataa sana hundasaa select goona utuu tootaalii averajiin dabalatin jechuudha. San booddee maaksimaamii qabxii barataa keessaa isa guddaa ta'e select godhee baasa ofiisaati jechuudha. Amma 93 baasee jira. Itti aansuun minimamiidha. Minimam jechuun isa xiqqaadha. Ammas qabxii barataa qofaa select goonee itti agarsiisna. Sana booddee enter jenna kiiboordii irraa. Qabxii barataa minimam jechuun isa xiqqaa ta'e kan barataa hundaa keessaa qabxii gadaanaa kan fide keessaa select godhee yookiin immoo gurraachessee baasaa jechuudha hordoftoota keenya. Innis 49 haala sanaan qabxii kun maaksimaamiidha jechuudha. Maaksimaamiin 93, minimamiin immoo 49 haala kanaan display godhee baasa jechuudha. Kalariidhaan adda isiniif baaseen jira. Akkaataa kanaan maaksimaamii fi minimamii salphaatti baasuu dandeenya. Itti aansuun boordariidhaan yookiin immoo teebiliidhaan akka hammatamu gochuudhaaf daataa kan keenya hundasaa select erga goonee booddee hoomii jala dhaqnee boorder kan jedhu jira. All boorder isa jedhu filannaa. Sana booddee boordarii akka teebiliitti sarara nuuf godhaa jechuudha. Haala kanaan erga hojjennee booddee chaartiidhaan agarsiisuudhaaf Excel irratti yeroo baay'ee chaartiidhaan agarsiifama waan ta'eef achuma jalatti chaartii kanaan select goona. Chaartii erga select goonee filannee booddee haala kanaan draw godhee nuuf kaasa jechuudha. Gara chaartiitti jijjiiruunillee baay'ee salphaadha. Dookumentii hojjenne sana Excel hunda select goonee kaane san booddee chaartii isa jirurra inni galchina jechuudha. Itti aansuun sort gochuudhaaf maqaawwan barattootaa select goona. Sana booddee sorting kan jedhu jira. Hoomii jala sort A up to Z kan jedhu irratti kilik yeroo goonu tartiiba qubeetiin san booddee utuu daataa isaa wajjin wal qabate akka tartiiba galuuf isa jalqabaa irratti check goona. San booddee okay yeroo jennu tartiiba qubeetti haala kanaan deebisaa jechuudha qabxii isaanii hundaa wajjiniin. Akkaataa kanaan tartiiba qubeetiin illee sort gochuu dandeenya yookiin immoo alfaabeetiidhaan akka inni taa'u gochuullee ni dandeenya jechuudha. Chaartiin batalee baay'ee salphaadha jechuudha. Haala salphaa ta'e hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf student mark list isa jedhu yeroo
meerjiidhaan hojjetamee jira inni. Saayizii yookiin immoo foontii isaadha. Haala kanaan bakka foontiin lakkoofsaan mul'atu irra dabaluu dandeenya. Akkasuma hoomii jala mallattoo B kan qabu booldi jechuudha. B irratti kilik yoo gootan booldi nu godha. Inni kun immoo foontii tekstiidha. Foontii barreeffamaadha. Select erga gootanii booddee gosa foontii hoomii jala galtanii filachuu dandeessu. Haala kanaan salphaatti hojjechuu ni danda'ama. Kanaaf fuula YouTube keenya like, subscribe, share